Biyya Awustiraaliyaatti dhalattee ka guddatti addee Urgee Fiqaaduu Dinagdee muddee 4 bara 2023 akka tasaa addunyaa kanarraa du'aan boqotte. Firoottan hiriyoonni maatiif hawaasa ishee waa'ee Urgee namni gaarummaa isheen dubbanne hin jiru. Urgeen utuu lubbuun jirtu hawaasa hiyyeeyyii gargaaruuf fedha isheen qabdu keessumaa ijoollee mana barumsaa dhaquuf carraan argan dhaqaniis teessumni isaan irra taa'an mijataa kan hin taaneef qalamaaf dabtara bitachuu kan hin dandeenye gargaaruuf gara laafummaa isheen agarsiistu qalbii keenya hawwannaan waa'ee seenaa ishee maatii hiriyoota ishee irraa dhaga'uudhaan gurra hordoftoota keenyaan ga'uu barbaanne. Namni an dubbise keessaa abbaa warraa addee Urgee Dr. Miliyoon Dhaabaa Urgaati. Garaan isaanii gaddaan rukutamus gaarummaa ishee dubbachuuf garuu hafuura sassaabbatanii natti dubbatan. Mee waa'ee Urgee waa xiqqoo natti maan jedheen gaafadhe. Akkas jedhan. Urgee was a very kind, humble person, and she's also loved to communicate very clearly. She loves to work with me as a husband. Urgeen nama gaariif baay'ee garlaafetti turte. Ifatti dubbachuu jaallatti. Akka abbaa manaa isheetti waa maraa na waliin hojjechuu jaallatti. Waa hunda walumaan hojjenna. Eega wal fuunee booda maastersi keenyallee walumaan baranne. Waliif ho'aa qabna turre. Urgeen amma lubbuun ishee darbutti piroojeektii mana barnootaa Village School Project jedhamu irratti hojjetaa turte. Waa'ee hojii ishee hanga tokko Dr. Miliyoon abbaan warraa Urgee akkas jechuun naaf ibsan. We continued with the Village School Project, and she started it a long time ago before she met me. But I also loved the idea, and I always encouraged her to continue with. Projektii Village School jedhu kana utuu ana waliin walitti hin dhufin yeroo dheeraa dura jalqabdee irratti waliin hojjechuutti fufne. Anis yaada isaa jaalladhee nan jajjabeessan ture. Hojii isheen hawaasa Oromoof hawaasa addunyaa waliin hojjettu walumaan itti fufne. Ennaa wal taanee hojjennu akka gareetti waliin hojjenna. Nama gaariif mataa ishee garqabattu turte. Nama maatii ishee waliin yeroo dabarsuu jaallattu turte. Urgeen mul'ata guddaa qabdi turte. Mul'ata nama gargaaru afaan Oromoo innaa dubbattu akka waan Oromiyaa keessatti dhalattee guddatteetti malee akka nama biyya alaatti dhalatee guddateetti hin dubbattu. Mul'ata mana barnootaa hiyyeeyyiif ijaaruu, daandii isaan irra deemanii mana barnootaa dhaqan qulqulleessuuf kanneen biroo kan isheen irratti fuulleffattee hojjetaa turte keessaati. Waa'ee piroojeektii isheen ganda maatiin ishee irraa dhufanii godina Wallaggaa Lixaa ganda Waankii jedhamu keessatti jalqabdee Dr. Miliyoon akkas jechuun ibsan. Continuing her legacy is one, doing it her way. Her way is not about herself, but it's about the community and what the organization can impact. She's more interested on the impact level. Mul'ata ishee itti fufsiisuudhaaf maluma ishee ordofuudha. Innis waa'ee ofii ishee miti, waa'ee hawaasaati. Dhaabbatichi maalirratti dhiibbaa uumuu akka danda'u, dhiibbaa dhaabbatichi qabuu fi caalaatti kan isheen fedhii qabdu turte. Akka isheen muufachiisnetti daran hojjenna. Amma danda'ame hojii gaarii itti fufuuf akkasumas waa xiqqoorraa jalqabdee kan isheen arraan geesse uummata hedduu dadammaqsuudhaan gama deeggarsa maallaqaas haa ta'u beekumsa walitti fiduudhaan akka abbaa manaatti akka maatii hawaasaaf walumaagala hawaasa addunyaatti hojii kan akka isheen karoorsitee turtetti itti fufuun kaayyoo keenya. Kabiroo kanan dubbise abbaa Urgee obbo Fiqaaduu Dinagdeeti. Urgeen abjuu guddaaf hojii umrii ishee hin gitne namoota muraasaaf utuu hin taane hawaasa fayyadu hojjetaa turte. Isin attamiin yoo guddiftan mucayyoon kunis akkas cimtuu taatee jedhee gaafadheen ture. Gaaffii namoonni baay'een na gaafatanidha. Dhugaa dubbachuuf waan special way waan guddifeef hin qabu. Mucayyoon ijoollummaa makaafnee baay'ee walitti finnee walijjiin kolfinee walijjiin taphannee yeroo isheen waa dogoggortuu fi gorsuudhaan itti dheekkamuudhaan akka abbaatti darbees immoo akka hiriyyaatti Urgeen mucaa koo duwwaa utuu hin ta'in hiriyyaa kooti. Dhugaa dubbachuu fi amma waan sarpiraayizii ta'u ishee malee hafuura baafatee jiraachuun kooyyuu anaanuu mataa koo na dhibaa jira. Wanni na jajjabeesse immoo waan isheen underground lafa jala waan isheen hojjechaa turte
utuu of hin himin, utuu of hin argisiisin koozii Oromootiifis namoota Oromoo gargaarsa barbaadan dhadhaboota ijoollee abbaa hin qabne haadha hin qabne kan akkasii kana guddisuudhaan waan isheen hojjette baay'ee uummata biyya lafaas baay'ee waan dhibee jiru natti fakkaata. Du'i ishee kun kan keenya duwwaa utuu hin ta'in yookiin kan haadhaaf kan abbaa duwwaa utuu hin ta'in kanuma soosaayitii uummata Oromooti. Uummata Oromoo irra darbee uummata gosa adda addaa warra Fiijii warra disadvantage ta'an warra biyya lafaa hundumaa bira dhaabbatti waan unfair ta'e yoo argite just confront gooti waan hundaa keessatti waan unjust ta'e tokko hin jaallattu uumamni ishee akkasii jira. Legacy ishee yookaanis immoo wanta isheen hojjechaa turte kana itti fufsiisuudhaaf gara fuula duraatti yaada keessan keessa akeeka keessan keessa kan jiru maali? Legacy ishee waan isheen hojjechuudhaaf karoorfattee durumaa kaaftee hojjechaa turte in detail waan baay'ee hin beekna. Waan kana immoo akkaataatti hojiirra oolchinee wanta kana itti furmaataan hojjennu karoora baafachuu nu barbaachisa. Amma too early for us. Amma torban tokko torban lama booda ol geenye mari'annee akkamittiin deemsisuu dandeenya. Waan na jedhu namattis himuu dandeenya. Karoorri ishee baay'ee namni beeku olitti baay'ee guddaadha. Namni hedduu addunyaatti hundumtuu immoo bira dhaabbachuudhaatiif karma hundaanaa bilbilaa jiru. Kanaaf organized taaneerma waan kana furguufnee hojjenna jedhee namanaa. Point tokko amma kan agartuun maaliif amma yeroo ammaatti waan kana akka nuti gara fuulduraatti fuufnee hojjennuuf jecha akkaataatti fandiin doneeshiniin jalqabu goofandii wayii baaftee jirti. Isas immoo namoonni baay'een utuu follow up godheetiif baay'ee gaariidha. Kun jalqaba isaati garuu immoo akkaataatti doneeshiniin deemus immoo just one time yoo ta'in frequently ji'aanii waggaan akkaataatti namni ittiin hojjechuu dandeenyus irratti mari'annee akka ittiin deemnee abdadha. Gadda guddaa akkasii keessa teessanii nutti dubbachuu danda'uu keessaniif baay'ee galatoomaa. Waaqayyo immoo sana jabeessu. Ameen. Hiriyoota ishee keessaa akkuma ishee hojii tola ooltummaatti bobba'uudhaan yeroo dheeraaf hojjetaa akka turte keessaa Nars Obsee Luboo dubbiseera. Urgee attamiin beektaa jechuun gaaffiin dhiyeesseef akkas jette. Urgee kanan beeku anis tooruma hojii tola ooltummaa isheen hojjettu irratti jechuun keenya lixa Oromiyaa keessatti hojjennaa. Ani fayyaa irratti isheen barumsa irratti hojjetti. Hojii kanaa irratti wal barree hojii guguddaa isheen naannoo Waankii Qobboo aanaa Mandii keessa kan jiru mana barumsaa kilaasruumii renoveetii gochuu ijaaruu ijoollee mana barumsaa deemanii iddoo mana fincaan qabneef mana fincaanii ijaaruu riqicha ijoolleen irra deemanii mana barumsaa deemanii jiraattonni ganda Waankii Qobboo irra deemanii gabaa deemanii mana hakiimii deemanii mana barumsaa deemanii riqicha sana gara kiiloomeetirii 37-38 gabaabsite ijoollee haadhaaf abbaan qabne ijoollee mana barumsaa deemuuf harka qalleeyyii ta'anii mana barumsaa deemuudhaaf carraan qabaanne hedduu gargaarte. Hojii makanatu walitti nu fidee wal nu barsiisee naman baay'ee dinqisiifadhuu fi ajaa'ibsiifadhuu jireenya qananii biyya Awustiraaliyaa fudhattee guddattee keessaa baate Oromiyaa keessa deemtee urgeenii mandiirraa kaatee miillaan lafa deemtee waankii muuxannoo namoonni ittiin deeman kana arguun barbaada anis jettee faranjoota fuutee deemtee miilla isaaniitiin gara sa'aatii 3-4 deemanii ganda itti hojii mana barumsaa kana gargaartu deemanii lubbuu nama baay'ee hambiste ijoollee baay'ee kan islaatii tun baratiin manatti hafan eerumanii umurii malee eerumanii yookiin immoo ituma hin baratiin ganda keessatti hafan baay'ee barsiifte.
Namoonni isheen gargaarte baay'een kan mana barumsaa haayiskuulitti kan jiru kan ammayyuu ganda sana keessatti waankii sanatti barachaa jiran jiru. Urgeenii fakkeenyummaa guddaadhaan ciccichoomtee rakkina isheetti dhufe dhandhamachuudhaan karaa Village School Project jedhamu sanaatiin hojii guguddoo hojjettee akka faranjii 2012dhaa kaastee amma ammaatti hojii guguddaa baay'ee hojjetteetti. Biyya keessaas immoo partner organizationii qabdi kan wajjiniin hojjette. Sirni yaadannoo urgee sadarkaa addunyaatti seenaa ishee faarsuudhaan sirni dungoo qabsiisuu as Yuunaayitid Isteetsi kutaalee adda addaa keessatti raawwatee jira. Maatii hiriyootaaf hawaasa urgee addunyaa kanarraa yeroo malee du'aan boqochuu isheef gaddi itti dhaga'ame maraaf jajjabina hawwina. An Tuujubee Horaati.